Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoon amiin. Jaalatamtoota maatii Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoon tolchee kan isin jaallatu, maqaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoositiin akkam jirtu. Biyya keessas biyya alaas warroonni jirtan maqaa Gooftaatiin akkam jirtu. Amiin. Waaqayyoon abbaan jaalala, abbaan dhiifama. Kaballeessaa keenya akka cubbuu keenya ilaalee osoo nutti hin dheekkameen kan yeroo kanaan kan nu ga'e maqaan isaa kan ulfaate haa ta'u. Maqaa Waaqayyoo kan ulfaate haa ta'u. Amiin. Akka Waaqayyoon nuuf eeyyametti guyyaa har'aa wantoonni wajjin marachuu qabnu wajjin ilaaluu qabnu hundi keenya yommuu kiristaanonni dhimma keenya jennee kan irratti hojjechuus qabnu kan irrattis yaaduu qabnu waa'ee mana kiristaanaati. Dhimmi mana kiristaanaa dhimma hunda keenyaati. Dhimma hunda keenyaati irratti immoo hundi keenya iyyuu gahee nurraa eegamu keessattuu waa'een nageenya mana kiristaanaatiin wal qabatee wantoonni jiru hunda keenya ilaallata waan ta'eef kiristaanonni hundi waa'ee mana kiristaanaati irratti hubannoo maalii qabna isa jedhu sanii erga wajjin ilaalleen boodatti gara furmaatatti wajjin adeemnaa jechuudha. Isa jalqabaa irratti mana kiristaanaa jechuun maal jechuudha? Namoonni baay'een yeroo baay'ee waa'ee mana kiristaanaa yoo haasofnu ijji keenya maal irrattidha? Ijaarsa mana kiristaanaati irrattidha. Isa jalqabaa irratti wajjin kan ilaallu mana kiristaanaa yookiin beeta kiristaan isa jedhu afaan Gi'izitiin beeta kiristiyaan isa jedhurraa mana kiristaanaa jedhamee waamamee jira. Mana kiristaanaa jechuun mana ijoollee Waaqayyoo warra Kiristoositti amanan warra Kiristoositti bulan jechuudha. Walumaa galatti waa'ee mana kiristaanaa yoo ilaallu wantoota sadiitu qaba. Wantoonni sadeen kun garuu wal malee jiraachuu hin danda'an. Hiikkumti isaayyuu wanta sadiitu qaba. Isaanumtuyyuu wal malee jiraachuu hin danda'an. Inni jalqabaa mana kiristaanaa jechuun eenyu jechuudha yoo jenne bultoo Kiristoos warroota bultoo Kiristoos yookiin immoo qaama Kiristoos jechuudha. Warroota Kiristoosiin amananii Kiristoosiin fudhatanii Kiristoos waaqa ta'uusaa, uumaa ta'uusaa, abbaa ta'uusaa, fayyisaa ta'uusaa, jiraachisaa ta'uusaa amananii maal jedhamu jechuudha? Mana kiristaanaa jedhamu jechuudha. Akkuma qulqullichi Phaawulos isin mana qulqullummaa Waaqayyoo ta'uu hin beektanii akkuma jedhu eeyyen nuti mana qulqullummaa Waaqayyooti jechuudha. Yoo Kiristoos wajjin jiran yoo Kiristoos hin amanne mana kiristaanaa jedhamna jechuudha. Inni biraa immoo mana kiristaanaa kun yookiin warroonni bultoo Kiristoos ta'e yookiin qaama Kiristoos warroonni ta'an kun walitti qabamni isaanii maal jedhama? Mana kiristaanaa jedhama jechuudha. Addaan hin citu ilaalaa wanti kun. Kiristaanni tokko adda isaa jiraachuu hin danda'u. Walitti qabamni warroota Kiristoosiin amane kuni maal jedhama? Mana kiristaanaa jedhama jechuudha. Kanaafidha gooftaan keenya Kiristoosii lamas taatanii isaa ol taatanii maqaa kootiin yoo walitti qabamtanii ani jidduu keessanittanii argama waan jedheef walitti qabamni jechuudha. Walitti qabamni kuni maal jedhama? Mana kiristaanaa jedhama jechuudha. Manni kiristaanaa jedhama. Erga walitti qabamni mana kiristaanaa erga jedhamne bakka immoo walitti qabamnee Kiristoosiin itti faarfannu, dhiiga Kiristoos itti fudhannu, iddoo kiristaanonni itti gaabbii galanii, iddoo kiristaanonni itti dhiigaa fi foon gooftaa itti fudhatan immoo innis mana kiristaanaa jedhama jechuudha. Ijaarsa mana kiristaanaa jedhama jechuudha. Umriidhaanis manni kiristaanaa iddoo sadiitti akka qoodamtu hin beeknu. Inni jalqabaa walitti qabama ergamootaa. Addunyaan kun namni osoo hin uumamin dura hera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irratti maal jedhaa? Waaqayyoon jalqaba maaliin uume jedhaa? Samii fi lafa uume jedha. Achi keessatti gaafa guyyaa sanbata guddaa uumama kana addunyaa kana Waaqayyoon uumuu jalqabe sanii uumamtoota 8 uumame gaafa jalqaba uumamtoonni 8ffaa irratti uumaman ergamoota jechuudha. Ergamoota Waaqayyoon gara hin jirre gara jirutti fide jechuudha. Walitti qabamni ergamootaa sun yeroon isaan Waaqayyoon qulqulluu qulqulluu jedhanii itti faarfatan sun mana kiristaanaa jedhama jechuudha.
umriidhaan asiniin jechaadha. Inni biraa immoo Aabelii jalqabee Aabel jechuun ilma Addaamii jechuudha. Addaam ijoollee Qaayilii fi Aabel akka qabu hin beekna. Qaayil garuu daandii hammeenyaa irra deeme Aabel immoo daandii waaqayyooti irra deeme jechuudha. Yeroo jalqabaatiif namni wareegame eenyudha? Aabelidha jechuudha. Obboleessuma isaa ajjeese jechuudha. Hammeenya irraa ka'e jechuudha. Hammeenyi hojii gadhee akka ta'e kanarraallee hubachuu hin dandeenya jechuudha. Aabel irraa ka'ee hanga kaakuu haarawaatitti seensa kaakuu haarawaatitti jirullee mana kiristaanaa jedhama jechuudha. Manni kiristaanaa isheen dhugaan garuu manni kiristaanaa isheen dhugaan dhiiga kiristoositiin hundeeffamte suni mana kiristaanaa kaakuu haarawaa keessa jirtuudha jechuudha. Kanaan umriidhaan adda baasuu dandeenya. Inni biraa immoo manni kiristaanaa amala maalii qabdi? Amalli mana kiristaanaa maalidha? Waan jedhu san immoo beekuu qabna jechuudha. Manni kiristaanaa amalli isheen qabdu 4 qabdi. Amala arfan kanarraa adda ba'uu hin dandeenyu jechuudha. Kanaafidha kan mana kiristaanaa tokko kan ittiinis madaallu mana kiristaanaa ishee dhugaa fi ishee sobaa ta'uu adda kan ittiin baafannu wantoota arfan kaniini jechuudha. Inni jalqabaa amala mana kiristaanaa keessaa inni jalqabaa manni kiristaanaa tokkittiidha. Meeqa manni kiristaanaa? Maaltu mana kiristaanaa immoo tokko taasise yoo jenne wangeelaa Maatiyos boqonnaa 16 lakkoofsa 15 irraa eegallee yoo dubbifne hundeessaan mana kiristaanaa tokko waan ta'edha. Innis eenyudha? Waaqayyoodha jechuudha. Inni biraa immoo mana kiristaanaa keessatti waaqa tokko waaqeffanna waan ta'eef kaayoo tokkoof deemna waan ta'eef tokkodha jechuudha manni kiristaanaa. Manni kiristaanaa inni lammaffaan immoo manni kiristaanaa qulqulleettidha. Maaltu qulqulleessee? Dhiiga kiristoositiin kan qulqullooftee jechuudha. Mana kiristaanaa qulqulleettidha yoo jennu dhiiga kiristoositiin kan hundeeffamte, dhiiga kiristoositiin kan maal taate bu'uureeffamteedha jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos qulqullicha Phexroosiidhaan maal jedhe? Akkuma isiniin jedhe wangeela Maatiyos boqonnaa 16 irratti jechuudha. Ilmi namaa eenyunaan jedhu? Eenyunaan jedhu ilmi namaa gaafa jedhee gaafa duuka bu'oota gaafa gaafatu kuuwwan ilaalcha garaagaraa jechaanii turan. Isaan keessa garuu isinoo eenyunaan jettu jedhan duuka bu'ootan. Duuka bu'oota keessaa isa tokko kan ta'e garuu duuka bu'aa Waaqayyoo kan ta'e qulqullicha Phexroosii ati ilma Waaqayyoo jiraatadha jedhan. Kanaafidha gooftaan keenya Yesuus Kiristoosii jecha kana kan siif ibsee abbaa kootidha. Fedhii yookiin ilaalcha keetiin miti kan kana dubbatte abbaa kootidha. Waan kana dubbatteef jechuun ati dubbatte kanarratti mana kiristaanaa ijaaraa jedheera. Mana kiristaanaa ijaaraa jechuun warroota jecha kana amanan. Ati kan jette kan ani waaqadha eeyyen waaqadha. Ani karaadha eeyyen karaadha. Ani jireenya eeyyen kara jireenyadha. Ani dhugaadha eeyyen dhugaadha. Kana kan amananii ijoolleen si duukaa bu'an. Ati barsiiftee cuubdee addunyaa kanarratti ergitu nan hundeessa jechuudha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Kanas immoo wangeela Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 19 irratti deemaa gara addunyaatti jedhee ergee ture. Maqaa abbaa ilmaa hafuura qulqulluudhaan cuubuudhaan duuka bu'oota taasisaa erga jedheen boodatti garuu gooftaan keenya Kiristoos fannifamee du'a moo'ee erga ka'een boodatti guyyaa 40tti mana haadha Maarqos achitti walitti qabamaa yookiin Yerusaalemitti walitti qabamaa guyyaa 10 booda garuu hafuura qulqulluun isinii ergaa jedhaniira jechuudha. Hafuurri qulqulluun Waaqayyoodha hin beekna kana. Kanaafuu ergee fi meeshaa immoo isaanii barbaachisuu maal godheefi ture? Ergee fi ture jechuudha. Meeshaan sun maalidhaa? Qooqa jechuudha. Qooqa ittiin wangeela ittiin barsiisan addunyaa kanarra deemanii jechuudha. Guyyaa sanitti guyyaa ayyaana asheeti jedhamu yookiin ayyaana faasikaa yookiin ayyaana qixxaa jechuu ni dandeenya. Uummanni Israa'el biyyoota adda addaa keessaa faca'an guyyaa san yaadeffachuudhaaf guyyaa san ayyaaneffachuudhaan iddoo garaagaraatirraa walitti qabamanii achitti waan argamaniif guyyaan sun guyyaa yaadannoo uummata Israa'eliiti jechuudha. Uummanni Israa'el qooqa adda addaa warroonni baratanii haasa'an achitti walitti qabamanii turanii. Gaafa san naannoo sa'aatii 3tti qulqullichi Phexros gadi ba'ee afaan hundaan barsiisee nama 3,000 cuubeera jechuudha. Guyyaa sun guyyaa dhaloota mana kiristaanaa jedhamee
yaadama jechuudha. Kanaafiyyuu manni kiristaanaa qulqulleettidha yoo jennu Waaqayyoon ishee qulqulleesse, ishee hundeesse qulqulluudha jechuudha. Inni biraa immoo warroonni Kiristoositti amananii gaabbii galanii dhiigaa fi foon gooftaa fudhatanii qulqulloota cubbuurraa warra qulqullaa'e jechuudha jechuudha. Inni sadaffaan immoo manni kiristaanaa kan hundaati. Manni kiristaanaa kan Amaaraa, kan Oromoo, kan Guraagee osoo hin taane warra cuubame guyyaa 40 fi guyyaa 80tti ilmummaa Sillaasee fudhatan hundaafuyyuu jechuudha. As keessatti sabni kamiyyuu afaan beekuun, qooqa beekuun, barsiifamuun, barachuun, tajaajiluun, tajaajilamuun mirga isaati jechuudha. Mirga namni tokko yookiin yaa'iin tokko nuuf eeyyame osoo hin taane mirga Waaqayyoon dhala namaatiif kennedha jechuudha. If nan deebi'a. Nagaan turaachi nan deebi'a. Isa kanaa jechuudha. Kanaafiyyuu manni kiristaanaa erga kana ta'ee manni kiristaanaa kan hundaati jenneerraa hundumtuu keessatti hirmaachuu guddaa xiqqaa hiyyeessaa osoo hin ta'in manni kiristaanaa kan hunda keenyatti jennee amanna jechuudha. Inni arfaffaan manni kiristaanaa duuka bu'eettidha. Duuka bu'eettidha maal jechuudha? Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos duuka bu'oota barsiisee duuka bu'oonni immoo abboota duuka bu'oota barsiisanii abboonni duuka bu'oota illee immoo warroota kaawwan wareegamtoota akka itti barsiisaa amantaan kun nu bira gahee jechuudha. Kanaafiyyuu amalli mana kiristaanaa isa kanadha. Erga kana jenneen boodatti manni kiristaanaa amma ilaalchi nu keessa jiru yeroo baay'ee mana kiristaanaa takkittiitti amanna yoo jennu sonodoosii tokko jalatti bulla jechuuti. Kana sirriitti dhugaan adda baafuu qaba. Fakkeenyaaf manni amantaa Ortodoksii biyya Iskindiriyaa jirtu yookiin biyya Gibxii jirtu, biyya Sooriyaan jirti, Eertiraan jira, Hindiin jira, Armaayikiin jiru. Kun hundi isaaniitu tokko ka isaan taasisu maalidha? Dogmadha. Qannoonaa mataa isaanii qabu, paatriyaarikii mataa isaanii qabu, phaaphaasota mataa isaanii qabu, haalli bulchiinsaa, haalli kaanii, caasaa adda addaa. Garuu tokko kan taasisu maalidha? Maal isaaniitu? Dogmadha. Barumsa dogmadha. Amma rakkoo guddaan jiru barumsa dogmaa irratti hubannoon nuti qabnu garagaraadha. Hubannoo san cimsachuu qabna. Irra caalatti ergamni mana kiristaanaa, kaayyoon mana kiristaanaa, ijoollee Waaqayyoo addunyaa kanarra jiran waa lamaadha laata. Kaayyoon mana kiristaanaa isa hin cuubamne, isa hin amanne amansiiftee barsiiftee cuubuudha. Isa cuubde immoo cimsuudha. Kaayyoo lama tura jechuudha. Ergamni duukaa bu'ummaa kana namni ani duukaa bu'aadha, duukaa bu'aa Waaqayyooti jedhee ka'uu kana beekuu qaba jechuudha. Kanaafidha. Wangeela Maatiyos maal jedha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Wangeela Maatiyos irratti jira. Wangeela Maatiyos boqonnaa 16 lakkoofsa 24 irratti wanti tokko dubbata. Wangeela Maatiyos 16:24 irratti wanta kana jedhu arganna. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos duuka bu'oota isaatiin akkana jedhee jedha. Namni tokko illee ana duukaa bu'uu yoo barbaade waa'ee ofii isaa dhiisee fannoo isaa anaaf jedhee baatee ofirra kaawwatee ana duuka isaa bu'u. Namni jireenya isaa oolfachuu yoo barbaade jireenya isaa duraa ni fudhatama. Namni anaaf jedhee jireenya isaa kennu ammoo isa ni argata. Namni biyya lafaa guutumatti yoo buufate lubbuu isaa garuu yoo dhabe bu'aan isaa maal ree? Yookiinis namni gatii lubbuu isaa maal kennuu danda'a ree? Ilma namaa ulfinna abbaa isaatiin ergamoota isaa wajjin dhufuuf jira. Yommus adduma addaan akka hojii isaatti gatii isaaniif ni kenna. Dhuguman isiniin jedha namoota as dhaabbatanii jiran keessaa kana otoo hin du'in ilmi namaa mootummaa isaatti dhufu isaa arguudhaaf jiru. Kanaafiyyuu namni tajaajilaadhaaf bahu tokko duraan dursee of ganuu akka qabu.
qarshiidhaaf jecha mana kiristaanaa deemuu akka hin qabne. Fedhii dhuunfaasaa guuttachuuf osoo hin taane tajaajila wangeelaa ergamaadha waan ta'e jechuudha. Ergama duukaa bu'ummaa gaafa jennu hin ergama. Eenyurraa ergama? Waaqayyotu isa erge jechuudha. Raajota seenaa raajotaa yoo ilaallu raajoon yoo dubbatanii waaqayyoon akkana jedhee jedhu. Waaqayyoon akkana jedhe. Meeshaadha jechuudha. Qulqullicha Phaawulos fudhachuu dandeessu. Seenaan isaa seenaa gadhee ture. Warroota kiristaanotaa ari'atan keessaa isa tokko ture. Booda garuu meeshaa ta'ee jechuudha. Bakka ani Kiristoosiin ala jiraachuu hin danda'u jechuudhaan Kiristoos duukaa bu'e jechuudha. Kanaafiyyuu namoota akkanatti amanan gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos waaqa ta'uu, jiraachisaa ta'uu, nyaachisaa ta'uu amananiidha jechuudha. Har'a kan mana kiristaanatiif barbaachisu malee mindaadhaaf jecha mana kiristaanaa keessatti kan deddeebi'u hattuudha jechuudha. Akkuma Yihuudaati jechuudha. Mindaa maaliif fudhatu miti? Mindaan iddoon itti barbaachisu hin jira. Namni kamiyyuu nyaachuu qaba, yasa dhuguu qaba. Garuu kaayoo guddaan mindaa ta'uu qaba. Kaayoo guddaan mana kiristaanaadhaaf tajaajilu tokko dhufu of tajaajiluudhaaf dhufaa jira. Of tajaajila jechuun maal jechuudha? Waaqayyoon tajaajila jechuudha. Waaqayyoon homaa nurraa hin barbaadu. Ergamoonni sabii qulqulluu jedhanii too faarfatu. Inni kanaaf hannuun qabu Waaqayyoon. Garuu nuti gaafa Waaqayyoon faarfannu nutu eebbifama. Yasa nutu guddata. Yasa nutu gatii argata. Yasa kanaadha kaa. Duuka bu'oonni Waaqayyoo hanga dhumaatitti lubbuu isaanii hanga dabarsanitti wanti deemanii fi waan san addunyaan kun osoo hin uumamin ishee isiniif uumamte san jedheera gooftaan keenya Kiristoos. Ishee san argachuudhaaf immoo of qopheessuu qabna jechuudha. Maarree manni kiristaanaa erga kana ta'ee mana kiristaanaa takkittiitti amanna jechuun maal jechuudha isa jedhuu fi barumsa dogmaa duuka bu'oonni Kiristoos irraa baratan nu barsiisan hundatti ni amanna jechuudha. Maal jechuudha? Barumsa gooftaan keenya Kiristoos barsiise osoo ittiin dabalin hir'aayis hin hir'isin hin barsiifna jechuudha. Utubaawwan 5 fudhachuu dandeessu. Iccitii Sillaasee, iccitii foon uffachuu, iccitii cuuphaa, iccitii qurbaanaa, iccitii du'aa ka'umsaa. Osoo irraa hin hir'isin barsiifna jechuudha. Irraa hir'isin barsiifna jechuudha. Kanaafiyyuu haala kanaan amanuu qabna. Kanaaf abbootiin keessattuu yaa'ii Niiqiyaa fi Efesoon irratti jechuudha hundee amantaa jedhanii nu kaa'anii jiru jechuudha. Mee maal jedha fakkeenyaaf hundumaa kan uume waaqa tokko kan ta'u Waaqayyo Abbaatti ni amannaa. Samii fi lafa kan uume addunyaa mul'atu kanaaf kan hin mul'anne osoo hin uumamin isa wajjin kan ture ilma abbaa kan ta'e waaqa tokko Iyyasuus Kiristoostis ni amannaa. Ifarraa argame waaqa dhugaarraa argame kan dhalate malee kan hin uumamne amalummaa isaatiin abbaa wajjin kan wal qixxaatu hundumtuu kan isaan ta'e samiirras lafa irras kan jiru isaatiin malee homtuu kan ta'e hin jiru nu fayyisuudhaaf samiirraa gad bu'ee hojii hafuura qulqulluutiin qulqulleettii dubroo Maariyaam irraa nama ta'e nuufis jedhee fannifame bara Bilaaxoos Pheenxaasichaas rakkinni arge du'e awwaalame guyyaa sadaffaatti du'a moo'ee ka'e akkuma kitaabolee qulqullaa'uun barreeffame ulfinnaa fi galataan gara samiitti ol ba'e mirga abbaasaas ta'e lammaffaas warra du'aniif jiraattota irratti murteessuudhaaf galataan ni dhufa. Mootummaan isaa dhuma hin qabu. Hafuura qulqulluutti illee ni amanna. Innis gooftaan jireenya nuuf kennuudha. Abbaarraa kan ba'e abbaa fi ilma wajjin tokkummaatti ni sagannaa fi ni jilbeeffannaa fi innis raajota irra bulee kan dubbateedha. Hundumaa ol kan taate duuka bu'oonni kan walitti qaban hundeessan ulfaattuu mana kiristaanaa takkittiitti ni amanna. Kanaa jechuudha. Mana kiristaanaa takkittiitti ni amanna yoo jennu kana jechuu keenyadha malee sinodoosii tokko jalatti bullaa jechuu keenyaa miti. Jechuu keenyaa miti jechuudha. Haala isin hawwatu. Maarree erga waa'ee beeta kiristaanaa kana hubanneen boodatti rakkoon mana kiristaanaa keessa jiru maali? Furmaanni isaa hoo maal ta'uu qaba? Rakkoon mana kiristaanaa har'uma kan uumame miti. Namoonni gariin har'uma erga keessattuu mootummaan bilisiginnaa kun aangoo qabateedha. Yaani warroonni yaadan jiru miti. Rakkoon kun waggoota hedduudhaaf waggoota 2000 harkifachaa
kan dhufeedha jechuudha. Isa kanaadha kaa har'a nu bira ga'eetoo rakkoo guddaa hunda keenya irratti kan argisiisaa jiru jechuudha. Kanaaf rakkoon kun hin yaadattu yoo ta'e naannoo bara waggoota 10 duraa gaafiin kun baay'ee dabalaa dhufeera. Gaafiin kun akka dabalus wanta isa maalidhaa? Sabni afaan beekuun wangeela waan hin baranneef amantii biraatiin fudhatamaa jira. Beetekiristoonni baadiyyaa keessa jiran, manni kiristaanaa baadiyyaa keessa jiranii cufamaa jiru. Waan ta'eef gaafiin kun dhiyaachaa ture. Qulqulluu Sinodoosii Itoophiyaatiif dhiyaachaa ture. Namoonni baay'een yoo gaafii kana dhiyeessan maqaan taanetu itti maxxanfama. Jibbiinsa baay'eetu jira. Arrabsamaatti. Ani gama gootiin gaafii kana aldaraashanuuf eeyyamuu didanii wantoota baay'eetu jira. Isaa miti amma waa'ee sanii odeessuu miti. Amma hoo maalidha furmaanni? Amma laalaa. Gaafii tokko daddaftee yoo hin deebifne itti dabalamaan dhufa. Waan baay'ee balleessaa dhufa. Yoo argitan ta'ee waggoota 2 duraa yookiin waggoota 3 duraa gaafiin waa'ee mana lubummaa Oromiyaa jedhu gaafichi dhiyaatee ture. Hundi keenyayyuu gaaficha deeggarree ture. Booda immoo gara siyaasatti deemuuf yoo heedutti immoo lakkii jechuun kun mana kiristaanaa bakka hin bu'u. Waan jedhuurraallee mormiis kaasaa turre, deeggaraas turre. Maalidhaa? Kaayyoon keenya dhimma siyaasallee miti. Dhimma sabichi afaan isaatiin wangeela akka baratu taasisuudha. Qiddaaseen afaan Oromiffaatiin akka ta'u taasisuudha. Kanaaf immoo baajanni barbaachisaadha. Baajanni gahaan gallakkifamee kolleejjiiwwan afuurawaa ijaaramuu qabu. Daaqoniin tokko yoo xiqqaate andimtaawwan arfan wangeelota jechuudha. Arfan haala sirriitti barachuu qaba. Uddaasee Maariyaam eebichaa fixeedhaaf miti. Haala sirriitti cimuu qaba. Beetekiristaana keessatti warroonni tajaajilan immoo uummataaf fakkeenya ta'uu qabu. Inni machaa'u, inni hatu, inni sagaagalu uummata balleessaadha malee uummata tolchaa hin jiru. Wantoonni jedhaman gaafiin baay'een keessattuu gaafiin 9 qulqulluu Sinodoosiif akka dhiyaate hundi keenya hin beekan. Gaafichi kun garuu osoo deebii hin argatin maaliifuu abboonni gadi bu'anii uummanni maal keessa akka jiru hin beekanii uummata bira deemanii gaafatanii beetekiristaanni bichaan warroonni caasaa mana kiristaanaa keessatti hattummaadhaan wal ijaaran jechuudha. Achi keessa Amaarris jira, Oromoonis jira, hundumtuu jiru. Achi keessatti kan wal ga'an jechuudha. Maaliif hattuun bakka hunda jirti waan ta'eef jechuudha. Wal ga'anii wangeelaa haguuganii uummanni wangeela kan baranne. Waan sin ajaa'ibaarramee waa'ee Yesuusii warroota amantii biraatirraa itti dhagaa turre jechuudha. Nuumtu jechuudha. Garuu madda kan taate garuu beetekiristaana hudhaa waan ta'aniif wangeelattis hudhaa ta'anii jiru. Uummanni wangeelaa akka hin barannellee hudhaa kan ta'e caasuma mana kiristaanaa keessa warroota jiranii jechuudha. Akka Yihuudaatti jechuudha. Beetekiristaana warroota gurguratanii jechuudha. Isaan sanidha amma beetekiristaana amma gahee rakkoo kana kan uume jechuudha. Kan hundi keessaniyyuu beektu keessattuu ijoolleen baadiyyaa argitanii jirtu kana maal akka raawwatamu maal akka jiru kana haarawaa miti isiniif jechuudha. Har'a garuu rakkoo isa kaleessaa sun waan furmaata hin arganneef abboonni immoo kallattii kanaan furmaanni argamuu danda'a. Inni gara latti deemanii jiru. Kanaafiyyuu amma hoo maaltu ta'uu qaba? Keessattuu Arsii keessaa warroonni Arsii keessatti guddanne yoo fannoo nurratti arganii namoonni baay'een isin nafxanyaadha, isin amaaraadha akka nuun jedhan beekamaadha. Beetekiristaana keessattis hin arrabsamna. Beetekiristaanaan alattis arrabsamna jechuudha. Kanaafiyyuu maal gochuutu nurra jiraata? Isa alaasaniin mormuudhaa fi inni keessaa kun deebii argachuu qaba jechuudha. Ani Oromoodha. Oromoo Ortodoksiidha jechuudhaa fi manni kiristaanaa ati keessatti waaqeffattu maal fakkaachuu qabdi? Uummata naannoo sanii fakkaachuu qabdi.
Kanaafuyyuu uummata naannoo sanii fakkaachuu qabu yoo isiniin jedhe jechuun kiyya siyaasaa fiddee beetekiristaana keessa galchuuti. Miti keenya mormiin keenya inni jalqabaayyuu siyaasaan beetekiristaana keessaa bahuu qabaadha. Akkuma gooftaan keenya Kiristoosii mana abbaa kootii mana daldaltootaa taasifattan akkuma jedhe immoo maal jechaa jirra? Mana abbaa keenyaa mana daldaltootaa taasifattanii jirtu. Manni abbaa keenyaa amalli ishee kanaa miti jechaa jirra jechuudha. Ijoolleen Ortodoksii jechuudha. Kanaafiyyuu amma immoo wantoonni itti deemamaa jiru. Warroonni siyaasaas harka keessa galfachaa jiru. Warrootumti immoo mana kiristaanaa kana balleessuudhaaf illee kaayeffatanii warroonni deeman harka keessa galfachaa jiru. Kanaafiyyuu maalaa goonuudha? Maalaa goonuudha? Ammas sababa mana kiristaanaatiif warroonni immoo biyyattii kana keessatti jeequmsa kaasanii aangoo biyyattii kana hin dhuunfanna. Isa aangoo moofaa durii san isa deebifnee warroonni yaadanis jiru. Yaaduun haa yaadan kun rakkoon hin jiru. Gochuutu rakkisaadha malee hin yaaddama wanti hunduu jechuudha. Nuti garuu keessattuyyuu wantichi gara sabummaatti jijjiiramaa jira waan ta'eef kiristaanonni keessattuu kan Oromiyaa keessa jirru dhaabbannee of ilaaluu qabna jechuudha. Yeroon kun yeroo itti dhaabbannee, yeroo itti wal arrabsinu, yeroo itti wal irratti kaanu osoo hin taane yeroo teenyee ilaa fi ilaameedhaan rakkoo keenya furannuudha jechuudha. Rakkoo mana keenyaatiif furmaanni nu uumaa jechuudha. Anaadhaa isiniidha jechuudha. Rakkoo kanaaf immoo furmaata barbaaduu qabna jechuudha. Rakkoo kanaaf yoo furmaata hin keenye ibiddi ka'ummoo garuu hunda keenya gubee jechuudha. Hunda keenya gubee jechuudha. Kan akka hin taanedhaa fi maaltu nurraa eegamaadha. Inni jalqabaa iddoo jirrutti waa'ee tokkummaa kiristaanota irratti mari'achuudha. Tokkummaa kiristaanota irratti. Dhimma gaafichi kun hanga nuuf deebi'utti niqniqina kan jiran, socho'uun kan jiran. Gaafichi immoo akkamitti nu deebi'a? Caasaa mana kiristaanatiin. Kitaabni Qaalawaadii jedhamu jira, Fitaa Nigistii jedhamu jira. Manni kiristaanaa waan hundaaf iyyuu banaa gooteerti. Gaafii keenya hundaadhaaf manumti kiristaanaa deebii nu deebifti. Amma kan nu rakkise mana kiristaanaa caasaa warroota mana kiristaanaa keessa jiru jechuudha. Maalidhaa? Isaan mana kiristaanaa akka galiititti waan taate madda galii waan godhataniif gaafa uummanni kun mana kiristaanaa afaan Oromiffaatiin warri danda'an aangoo qabatanii nu eessa seena warroonni jedhanii warra yaadaniidha amma warroonni hudhaa nuti ta'e jechuudha. Kanaafiyyuu warroota kaniidhaaf manni kiristaanaa waa'ee jireenya lubbuus si laatte malee jireenya foonii siif hin laattu. Har'as warroonni kana yaaddanii karaa mana kiristaanaatti deemtan yoo jiraattanii of laalaa dhaabbadhaa jechuun barbaada. Mana kiristaanaa kaayoon inni jalqabaa namni of gatee Kiristoosiin tajaajila jedhee dhufuu qaba jechuudha. Dhaqa. Yoo mallaqa dhabe, yoo qarshiillee dhabee humnaanan nan tajaajila jedhee eessa dhufuu qaba? Mana kiristaanaa dhufuu qaba jechuudha. Kana kiristaanonni hundi keenya iyyuu sirriitti beekuu qabna, sirriitti hubachuu qabna jechuudha. Kanaafiyyuu mariin taasifamuu qaba jechuudha. Inni lammaffaan immoo adeemsa caasaa mana kiristaanaa qabatee qulqulluun Sinodoosii Itoophiyaa hatamtamaan akka duraa sun osoo hin taane xalayaa tokkodhaan kutaa lallabaatiif barreessuu qaba. Tokko tokko qiddaasa irraa jalqabee kolleejjii hafuurawaa qabatee barattoota sanbataa qabatee afaan sabni sun beeku. Naannoo sabni afaan Amaariffaa dubbatutti qiddaasee Amaariffaan. Naannoo sabni afaan Oromiffaatiin itti baatutti afaan Oromiffaatiin. As keessatti sanyummaan yookiin sabummaadhaan miti wantoonni kan deemuu qabu. Namni fe'ee saba fe'ee haa ta'u afaan saba sanii garuu danda'uu qabaadha. Afaanicha malee amma kan laallamaa jiru sabummaa miti. Yaasa dhugaa dubbachuudhaaf gaafiin keenya jalqabarraa jalqabee waa'ee sabummaa osoo hin taane afaanichaadha. Afaan immoo meeshaadha. Kan immoo wangeelatu dubbate.
Afaanicha yoo waliif hin galle hin ta'u jechuudha. Abbaa dhugaa barbaanna amma nuti. Abbaa nu arrabsu, abbaa nu abaaru osoo hin taane abbaa nu eebbisuu barbaanna. Abbaa dhugaa barbaanna. Abbaa hoolota isaa akkuma gooftaan keenya Kiristoos qulqullicha Phexrosiin maal jedheen? Na jaalattaa jedheen. Yeroo 3 irra deebi'ee dubbate. Booda garuu qulqullichi Phexros gaafiin kun waan itti cimeef ati hin beekta gooftaa koo akkasi jaaladhu jedheen. Hoolota koo eegi jedheen. Hoolota koo eegi. Kanaafiyyuu abboota hoolota Waaqayyoo eegan barbaannaa jechuudha malee nuti sabummaadhaan osoo hin taane tokkummaa keenya cimsinee jiraachuu qabna jechuudha. Inni biraa waldaalee inni sadaffaan. Waldaaleen maqaa afaan Oromiffaatiin waldaaleen duuka bu'ootaa hin jiru. Waldaaleen birootis hedduun ni jiru. Isaan kunniin immoo walitti dhufuu qabu. Walitti dhufanii tokkummaa mana kiristaanaa irratti tokkummaadhaan marii taasisuu qabu. Tokkummaadhaan immoo gara tajaajilaatti seenuu qabu jechuudha. Gara tajaajilaatti seenuu qabu. Wal jaalachuudhaan, obbolummaan, inni mallaqa qabu mallaqaan, inni beekumsa qabu beekumsaan jechuudha. Haala kanaan adeemamuu qaba jechuudha. Inni arfaffaan immoo abboota keenya Phaaphaasota jechuudha. Kabajaa guddaa isiniif qabna. Baay'ee tokko isin jaalannaa. Nuti abbaan qabnu jechaa turre. Abbaan qabnu jechaa turre Waaqayyoon immoo gooftaan keenya Kiristoos abboota nuuf kaasee ture jechuudha. Abboonni kun nuuf har'a abboota dhugaadha. Keessattuu Abuna Saariyoos. Abuna Saariyoos, Abuna Zeenaa Maarqos, Dooktor Abuna maqaan isaa hin ari'abadeera. Isaan kaniin guddaa tokko kabajnaa jechuudha. Guddaa tokko kabajnaa jechuudha. Abbaa keenyadha isaan. Itti dhugaadha wantoonni biroon jiru abbaa keenyadha bakka. Gaafii keenya nutti dukkanaa'ee ture har'a akka biyyaatti miti akka addunyaatti akka mul'atu taasisanii jiru. Abboonni keenya qulqulloonni Sinoodosiitis siyaasa keessa osoo seeniin gaafii uummataa ammas gadan qaba jedhanii yaaduudhaaf osoo hin taane karaa sirriitiin jechuudha. Karaa sirriitiin deebii uummataaf akka deebisanii uummanni kun immoo akka waan biraa keessa hin seenneef hojjechuu qabu. Kanaaf kaayyoon mana kiristaanaa guddaan wangeela barsiisuudhaa uummata gaabbii galchuudhaan dhiigaa fi foon gooftaa fudhachiisuudhaan mootummaa Waaqayyootis misirroo taasisuudhaa jechuudha. Kanarratti immoo gaheen keenya immoo maali? Anaa fi isinirraa kan eegamu gaheen maal ibsuu qabna? Akkuma kanaan dura jaalala tokkummaa irratti xiyyeeffachuu qabna jechuudha. Warroonni nu keessa Oromiyaa keessatti sabni Amaaraa yoo jiraate kunuunsuu qabnaa jechuudha. Namni dogongoree ergama biraa fudhatee immoo uummata kana walitti buusuudhaaf gidduu keenya jirullee yoo jiraate immoo gorsuu qabna jechuudha. Gorsinee maal gochuu qabna? Deebisuu qabna jechuudha. Adeemsa kanaan yoo deemne malee ibiddi amma ka'aa jiru hunda keenya fudhatee deemaa jira waan ta'eef kiristaanonni hundisaatu haala kanaan cimnee dhaabbachuu qabna. Hatamtamaan gaafiin uummataa osoo har'a boru hin jedhamin caasaan mana kiristaanaas jijjiiramuu qaba. Namnis kan ramadamu beekumsaan ta'u. Ifatti afaan Giizii waan beekeef, Amaariffaa waan beekeef hin hojjetu sun. Barumsa mana amantaa beekaayidha. Fakkeenyaaf daaqonii ta'uudhaaf ulaagaalee barbaachisantu jira. Luba ta'uudhaaf ulaagaalee barbaachisantu jira. Isa abbootatu beeka. Abbootaaf dhiifna sana. Barsiisota wangeelaa immoo akkamitti ramaduu qabu? Akkamitti ramadamuu qabu? Seerris jiraachuu qaba. Cim jedhanii gallakkisuu miti. Seerri jiraachuu qaba. Seera ittiin ajajaman. Seera jala kaa'uu qabna jechuudha. Qaalawaadii akkaataa seera mana kiristaanaa osoo hin cabsin wangeelli lafa ga'uu qaba jechuudha. Magaalaarra bichaa taa'ee ispaaltii iddoo ispaaltiin jirutti bichaa wangeela barsiisachuun illee hin danda'amu. Kanas seerarra taa'uu qaba kunillee. Keessattuu waldaan daandii abbootii jedhamu akka riisarchii hojjechaa jiran
isa sanillee immoo qulqulluu sinodoosiif akka dhiyeessan argaa jirra jechuudha. Waldaalee akka waldaa duuka bu'ootaa fa'aa haala sirriitti jajjabeessuu, baay'ataan jajjabeessuu, biiroo kennuufi isaanuma wajjin iyyuu ta'uu, gorsuu, deebisuu wanta kanatu nurraa eegama waan ta'eef abboonni keenya qulqulloonni sinodoosiin Itoophiyaa kana hin raawwatu jenneeti abdannaa. Siyaasa immoo garuu beeta kiristaanarraa akka fageessuu qabanii ani ilmummaa nama akka ortodoksii ta'e tokkotti wanti kadhadhu siyaasaan kallattii garaagaraatiin karaa mana kiristaanaa itti fiigaa jira. Yeroo darbe yoo argitan ta'e warroonni weellisanillee warroonni minaallee ortodoksiidha kan ani fokkaraatti sobaadha sun. Isaanii siyaasa isaanii bakkaan gaachuudhaaf malee dhuguma mana kiristaanaatiif quuqamanii miti. Otoo mana kiristaanaatiif quuqamee ofii isaatiif quuqamuu qaba. Bakka machiirraa bilisa ta'uu qaba. Hammeenyarraa bilisa ta'uu qaba. Weellisaa sirbaa mootummaa Waaqayyoo dhaaluu hin dandeessu. Jara akka kitaabni qulqulluun achi keessatti taatee beeta kiristaanaa jechuun hin danda'amu. Kottuu barsiisi. Mee mallaqa kee kenniitoo namoota leenjisi. Namoota baay'ee nan beeka. Afaan Amaariffaa warroonni danda'an mallaqa isaaniitiin ijoollee leenjisanii wangeela warroonni kakaasan. Deebi'ee kitaaboliin akka hiikamu warroonni taasisan hin jiru. Hunda walitti qabnee sabaan immoo arrabsuu hin qabnu. Keenyuma keessaayyuu warrooma afaan Oromiffaa warroonni danda'an beeta kiristaana kanaatu beeta kiristaana kan saamu meeqatu jiru. Oromoo ta'ee jechuudha. Hin jiru. Hin jira wali beekna waan ta'eef jechuudha. Kanaafuyyuu haala kanaan haa hubannuu manni kiristaanaa akka hin miidhamneetti. Diinonni mana kiristaanaa ala taa'anii waan nu deeggaran fakkaatanii jalaan immoo mana kiristaanaa diigaa jiran waan jiraniif kanarratti kiristaanonni hundi keenyayyuu dammaqnee hojjechuu akka qabnu. Kunis gaafiin keenya nuuf deebi'uu qaba. Asinillee immoo manni kiristaanaa akka hin diigamne tokkummaan mana kiristaanaa akka hin diigamne cimnee adeemuu qabna jechuudha. Seeraa fi seera mana kiristaanaatiin durfamuu qabna. Inni dhumaa kadhannaadhaan, soomiidhaan, sagadaan immoo cimuu qabna. Waaqayyoon akka nu wajjin jiru shakkinaa kan. Waaqni Israa'el rafu jedhameera dhugaa rafu gooftaan keenya. Iyyasuus Kiristoos nu wajjin jira. Dhiiga isaa kan nuuf kafale. Kan qaraanii warra nuuf oole ilmi dubroo Maariyaam nu wajjin jira waan ta'eef kana amannee hundi keenya iyyuu haala kanaan deemuu qabna. Yeroo biraa Waaqayyoon yoo jedhe wal agarraa jaalalli Waaqayyoo dhiifamni Waaqayyoo hunda keenya wajjin haa ta'u. Kadhannaa fi eegumsi ergamootaa hunda keenya wajjin haa ta'u. Nagaannaaf turaayin isiniin jedhaa yoo isinitti tolee yuutuubii kana sabskraayibii sheerii gochuudhaan gargaaraa inni isiniin jedhaa hunda keenyaafuu Waaqayyoon akka dhiifamaa fi arjummaa isaatti wajjin haa ta'u. Nagaannaaf naaf tura.